Kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel Furtuu App kam jirtu nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtan sana ga'u jecha har'a barnoota gabaabaa fi baay'ee gaarii ta'e tokko isin qabadhee dhufe hanga dhumaatti na hordofaa like subscribe gochuu hin dagatin kan nuti irra wajjin laallu akkamitti viidiyoo backgroundii blur gochuu dandeenya yookiin immoo backgroundii remove akkamitti gochuu dandeenya wantoota garaagaraa wantoota barbaachisne duuba keenyatti yoo jiraatu yeroo viidiyoo waraabnu mee viidiyoo kana waliin ilaallu viidiyoon kun backgroundiin isaa kun akka kana fakkaata blur hin taane ni mul'ata kun immoo backgroundiin isaa blur ta'ee jira jechuudha akkamitti kana lamaan isaa hojjechuu dandeenya backgroundii blur gochuu akka dandeenyu waliin ilaalla dhaabbatee akkuma seentaniin bakka new project jedhutti kilik godhuun booda viidiyoo qopheeffannee fudhannee deebina viidiyoo qopheeffannee akkuma fudhannee deebineen akkanatti fidee jira jechuudha backgroundii viidiyoo kan blur gochuu barbaade jechuudha yookiin remove gochuu barbaade gadi xunnee reeshoo bakka gadi xunnee kan TikTok itti fakkeenyaaf viidiyoon kun TikTok irra kaawwanna yoo YouTube ta'e immoo YouTube irra kaawwanna fakkeenyaaf TikTok irra kaa'een waliin itti fufna right itti yegoona right goone itti fufna jechuudha. Sanaan booda viidiyochi kunuunsa kanaadha. Viidiyoo kana irra kilik gadi goone viidiyoo kana copy godhachuu qabna. Irra gadi cuqaastu kanaan booda jala isaa kana asarkistanii bakka copy jedhu barbaaddu. Copy kan jedhu gara qarqara kana jira irra kilik gootu copy isinii godha jechuudha. Kanaan booda bakka sarara adii kana gara jalqabaatti deebifattu. Jalqaba yookiin bakka jalqabaatti deebistu jechuudha. Jalqabaatti deebistaniin booda irratti kilik gootanii yookaan kanatti isinii baasee fuula kana isiniif hin baasu ta'ate bakka xiyyaa kana bakka xiyya gara duubatti galatu gara xuxxanii duuba deebistu kanaan booda effect irratti kilik gootanii akkuma seentaniin viidiyoo effect irratti viidiyoo effect irratti gadi baataniin booda irra xuxxaniin booda bakka sarchii kana irratti blur jettanii barreessitu BLUR gootanii blur jettanii gaafa isin barreessitan fuula kana isiniif fida kun hundi isaayyuu viidiyoo blur gochuudhaaf nu gargaara akka garaagaraatti itti fayyadamuu dandeenya. Ammaaf garuu jalqabarra kan jiru yookiin dursarra kan jiru kana irratti kilik godheen isin agarsiisa. Irratti xunneen booda akkanatti viidiyoo sana guutummaa isaa blur nuuf godha jechuudha. Erga godheen booda viidiyoo irra gadi kilik goonee gara duubatti deebinee right irratti goona. Right irratti gooneen booda kana fakkaata. Bakka adjust jettu kanarratti kilik gootanii adjustment isaa fuulduratti hissitu hanga 100 oofuu dandeessu jechuudha. Blur percentii isaa jechuudha. Hanga 100tti achi harkistanii sirriitti edda viidiyichi blur ta'een booda eddanni blur ta'ee duubni isaa guutummaatti dhokateen booda akkanatti abdanii viidiyoo kana wal qixxeessitu. Jalqabaa faana wal qixxeessitu. Isa copy gootanitti hin dabarsitan. Hanga jalqabaa sanatti wal qixxeessitu jechuudha harkistanii. Iddoo wal qixxeessaniin booda right irratti gootu. Right irratti gootaniin booda viidiyichi isa kanaadha jechuudha. Guutummaatti blur ta'ee jira yookiin guutummaatti dimimmizee jira jechuudha. Kanaan booda isa copy goonu irratti kilik goonee jala isaa kana asarkifannee bakka overlay jedhee kan warra qaxxaamurtu kanarratti kilik godhattu. Sanaan booda gadi isinii buusaa qabdanii viidiyoo jalqabaa faana wal qixxeessitu. Caafisaa qabdanii harkistanii viidiyoo jalqabaa wajjin wal qixxeessitu. Akkanatti wal qixxeessitaniin booda amma inni blur ta'e sun dhokatee jira kanatu gubbaa jira. Isa amma fiddan kanarra xuxxanii qarqara kana jala kana asarkistanii bakka mallattoo akka kukkee morma namaa qabu kana yookiin cut out kan jedhu kanatti argitanii irratti kilik gootu kanaan booda remove background kan jedhu irratti kilik gootu. Remove background irratti kilik gootaniin booda xiqqoo eegdu yookiin yeroo muraasaaf obsituufi baay'een turu dafee inniyyuu dafee remove godhee isin agarsiisa. Akkuma argitan kunoo lakkaa'uu jalqabeera jechuudha. Lakkaa'aa jira kun lakkaa'ee xumure background remove jedha right irratti goona right edda gooneen booda akka kanaadha argitanii backgroundiin isaa blur ta'ee jira jechuudha salphumatti haala salphaa kana fayyadamtanii viidiyoo TikTokii keessumaa viidiyoo TikTokii duuba keessan wanti barbaade yoo jiraate backgroundii keessan salphaatti blur gootanii akka kanatti itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha akkanatti edda sirreessitaniin booda edda irra deebitanii viidiyoo keessan ilaaltanii blur ta'uusaa cheekii gootanii booda yookiin bakka ofirri kanarratti gadi xuxxanii bilarii isaa bakka hundumaa wal qixxeessitu. Sirriitti akka inni guutummaa isaa dhoksuuf jechuudha. Kun bilariin isaa kana qabdanii wal qixxeessitu caafii isaa lamaan sirriitti wal qixxeessitu jechuudha. Akka inni isin jalaa garkaan hin mul'anneef sirriitti erga akka kanatti tottoshisanii wal qixxeeffattaniin booda bakka 720 jiru sana gadi xuxxanii frame rate isaa akkanatti sirreessitu. Kanaan booda mallattoo download isaa xuxxanii salphaatti bilbila keessanitti download godhachuu duwwaadha jechuudha. Bifa baay'ee salphaa ta'een akkanatti viidiyoo gaarii ta'ee viidiyoo vaayiraalii guddaa qabu viidiyoo bareedaa
maxxanfachuu dandeessu. Viidiyoon jalqabaa isa kanaadha. Isa kanaadha. Beektanii? Isa kana inni bilar ta'e immoo isa kanaadha. Baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaaf kanatti itti fayyadamuu dandeessuun isin jira. Asumaan like subscribe gochuu sababiin isaa barnoota adda addaa barnoota viidiyoo editingii asirratti gadhiisu salphaatti isin bira akka ga'uuf asumaan subscribe gochuudhaan notification isaa on godhachuu hin dagatinaan isin jedha. Nagaan naa tura yeroo gaarii.